السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني والريامن تابرا وردفتنس بكم ارتني سلامتان نجهاي سن هاجيت سنين جادا چاني دفني جرة هذا مالك أبني دفني وجدت الروس مصري أكملت هجنا سنين جتشوكوتي وجمان حاوجن وروني چاينا لخنا فاراتاتن سبسكرايب شير gochuudhaan koomentii bareedduu geessanuu kaayaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Roos Masrii akkamitti akka hojjannu obsaayyoo ilaaltan ni milkooftan jedhee yaada. Assalaamu alaykum, turtee gaarii. Kama beekamu rijaaja kukkutannee bishaan qulqulluutti affeella dura dursinee rijaaja bilcheeffannaa yookaan lukkuu bilcheeffannaa. Erga rijaaja bilcheeffannee hagaa rijaajni bilchaatuuf roosa adii, roosa masrii bishaan qulqulluutti dhiqnee qulqulleessinee bishaan ho'aatti qinyee kenna haa inni nu lallaafuuf jechaadha. Kun roosa masriiti jechaadha. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Roos masrii roosa adii sanii bishaan hin dafee waa waliin fudhanneef miinyee qulqulleessinee bishaan ho'aa itti qinyee daqiiqaa 10 keessa tursiifna akka inni nu laafuuf jechaadha. Erga inni nu laafee bishaan rijaajaan affeellisan hin biifnee keessaa rijaaja qophatti waan fornii galchinuufi bishaan rijaaja keessaa baafne saniin nadha. Amma dhumaa yoo nu wajjin turtan akka gaariin nu hordoftan isiniin jedha. Rijaaja akkuma beekamu yookaan lukkuun akkuma beekamu loomii fi sooqiddaan dhiqama. Akka fooliin isaa yeroo hedduu foolii qaba waan ta'eef qulqullinaan isaatii fi hedduu bareedaadha loomiini. Kanaaf amma dhumaa nu daawwadhaa obboleeyyan tiyyaa warri chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Koomentii bareedduu nu kaayaa. Harki garaa isinii nyaatanii harkaa fayyaa argadhaa. Hanga dhumaa daawwadhaa sabskiraayib godhaa. Kana caalaa waan isin bohaarsu waan isinitti tolu yoo isin nu jajjabeessitan qabannee isinii dhufna. Sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Hamma dhumaa nu wajjin tura. Bishaan isaatti kuni bishaan waan tokko nu jalaa ta'eef itti dabalachuu jirra jaala. Erga rijaajni bilchaatee ka'ee fornii keessa gashanna. Maashaallah bifa kanaan qopheeffannaa. Maashaallah tabaaraka rahmaan. Hedduu bareedaadha, hedduu mi'aadha. Roos masriin ana wajjin hojjetama. Salaataa isaati kuni kusbara, timaatimii fi kusbaraa fi maqdoonusa qullubbii adii itti mannee daannaa maashinatti kun asitti bishaan rijaaja keessaa baafne yookaan lukkuu keessaa baafne roosa naqannee asii salaataa isaa qopheeffannee jirra. Haala kanaan qopheessinee jirra. Viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu gargaara.